bule warrachi keessatti turanii namoota waggaa lama faa waggaa afur waggaa kudhan nama hidhame namni lamaan du'e nama lamaan ajjeesan suni tokko waggaa kudhan hidhame tokko waggaa 5 hidhame akkan isin jechuu barbaada qabirammoo ijoolleen sanii hedduu abdii murattee gizena dubbisan guyyaa deengadda hanga takka sagalee irraa riikaardi godhadheetiin ture namoonni isin jalaa badan maatiin ilmaan isin jalaa badee hundi keessan yani waggaa 3 4 5 6 hanga 7tti ijoolleen tu warra hanga takka hidhaman jechuudha akkan informationa bareetti hangas takka warra hidhameedha gaafa jalqabe hidhamanii mata hangani hidhamta jaanii murteessan murteen isaanii waggaa hangana waggaa 10 waggaa 15 yoo waggaa 15 sitti murteessan waggaa 7 cinaa hidhamta akka seera Saudi Arabia keessatti sababninis halkanii guyyaa si sabama waan ta'eef halkanii fi guyyaan sa'aan 24 yani si sabama guyyaan takka guyyaa lama si sabama halkanii guyyaa jechuudha walumaa galatti nama waggaa 5 itti murteessan waggaa 2 cinaa hidhama akkas jechuudha jalqaba gaafa qabaman sanii murteen isaanii waggaa hangana hidhamta waggaa hangas hidhamta waan jedhu dhumma keessa ofanii ijoollee biraa ofanii egaa ajjeesan booda ijoolleen afaan warri namni 45 sun hedduu shororkaaniiti maatiidhaan waa hundi maatiin isaanii hedduu maraataa jirti biyya keessa akka nama dhuunfatti anumaa jijjiiruu hin danda'u sagaleedhaan laayivii namoota hedduu fi viidiyoo dalagee wajjin akka yaada dabarfattanii ceen dubbisee ture hayaanaan jaanii turanii wal mari'achuu qabanii marii san irratti dhiibbaan isinurra gahamoo hin ga'u waan jedhuuf kanaaf boru yookaan iftaan laayivii akkana hiidan asumaaf isin afeeruu barbaada yoonif kanaati deebi'an ta'e boruuf iftaan keessatti viidiyoo laayivii isaan fide laayivii gizan jedhu bilbila normaala itti saala jechuudha itti saalaan isaan dhufanii yaada isaanii namoota tokko wajjin gaafii gaafattanii yaada irra kannachuu fi du'aa godhuuf illee ni dandeessan isiniin jaa ammaaf kanuman qabadee dhufe information haaraa waa'ee ijoollee manidhaa sanii kanuma waan biraa kan hin qabu itti daddabalee tottolchee himuu hin beeku hanguma isaan irraa beeku fi hanguman quba qabu jechuudha kanarraa fi du'aa godhaa fi hundi isaanii guyyaa takkan qabamne guyyaa adda addaa qabamanii waggaa 5 hidhamee jira waggaa 2 hidhamee jira 3 hidhamee jira waggaa 7 hidhamee jira walumaa galatti qabaatiilee hidhamee jira namni dhadhuu kanatti seene hin jiru akkan information dhagayetti jechuudha waan nama hedduu ilaallatu akka gillitti namatti himuun hin barbaachisu waan social media irratti argamu waan social media irratti argamu tanaatoo qabu tokko namni akkuma naatootiin dubbachuu qabu malee dirqama keessan kadhatanii sagalee ta'e ijaaniini dubbachuun hin barbaachisu yoommoo waa'ee information bayin information nama beekurraa gaafachuun waanuma jiru laakiin ammoo sagalee tahaajee ani feemesa nam takkaawun kadhadhu maaliif namni sun akkuma anaa ta'uu nama saniifis tahaajee waan hin yaaduuf naatoo yoo qabaatan yookaan ammoo yoo itti dhagayame namni khamuu xiqqas tahee feemisootas tahee feemisootas alas tahee irraa dubbachuu hilliinaa isaatiitu isaa yani miira maalchaa yani gara laafummaa isaa tituutu itti dhagayamee dubbachuu qabu malee ani dubbadhus jedhee nama ajajuus hin danda'u xiyyaa ajajamee hin godhu waan ta'eef waan natti dhagayamu waan natti fakkaatu tama namummaatiin godha malee feemasee ta'e oltuulee namni na ajaju malee waan godhu waan akka isan hin godhu sababninis namni tokko qabeekamuun hawaasani kabajamuun hawaasni gize jennummoo xiqqaa guddaa taa'ee si hordofudha nafi amma follower keenya yoo lakkaawwanne as keessa nama guddaa jira nama ijoolletu jira kasi jaalatu jira kasi jibbu jira ammoo namoota si jaalatan kasi hordof kasi jaalatan muraasa saniif jecha kasi jibbu kabajuun dirqama namni feemesummaan hawaasa wajjin feemesummaan yookaan ammoo beekamtiin nama si hordofuun namni nama shayyoonin tuffadhaan 50 kabajaan qabu jechuudha isni galee nama shayyoonin tuffadhe nam 50 fillee an kabajaan qabu kabajaan xiqqeenya ilma namaa yookaan ammoo baay'ina ilma namaatiin miti kaduftu kabajaan namoota tokkoof lama akkasuma lakkaawameeti darajaa guddaa gahaa waan ta'eef ani gista katakka iddoo na diba ilaalcha namni nama beekamaa tokko beekamaa gise jaamu faranjiin follower 50 yoo qabaatti 50 kun kudha yoo geesse irraa kabaji kun gira bagan gammade nama hordoftoota hanganaatu na kabaja na hordofaa jaani na kun kudhan irraa kabajan na akkasuma 50 yoo gaan akkasuma kuma dibballe yoo gaan ma kuma dibba geenyan darajaa guddaa qaban jechuun maaliif namoota isaan hordofan saniif kabajaa waan qabaniif osuma namni kun hordofu kawar
ilaalcha xiyyamaan fudhanne jechuus hin danda'u haa ta'u immoo kabajaan hordoftoota xiqqaaf guddaanis ta'ee ilaalcha tokko laalamuudhaan biratti beekamtiin namoota nam shan taa'ee kana laalu agartee fedhu xiqqaa haa ta'u fedhu guddaa haa ta'u nama 200 jechuun amma nama wanti takka keessa biiroo madaraka tokko yookaan walgahii addaraasha tokko irratti namni 200 tokko hataa'ee silaalu kanatti maayikii qabattee dura ejjettee dubbachuun hedduu konfidensii guddaa si feesisa yookaan immoo nama cimaa ta'uu si feesisa. Kana jechuun kiyya namni foddaa miidiyaa kan keetiin silaalus akkuma uummata san addaraasha keessa taa'ee akkasii silaaluu san kabajaan ilmi namaa namoonni yeroo isaa sa'a fiilmii ilaaluu danda'a quraana barachuu danda'a bilbila naasa'uu danda'a yeroo isaa wareegee hasilaalu kabajaa qabaachuu qabaadhaan ani akka mataa kiyyatti. Kanaaf wanni takka yoo uumame ani godhaajee ajajee goosisuus hin danda'u garuu beekamtiin qabu kun hawaasa kiyyaanii ummata xiqqaa guddaadhaan nama afaan kiyya beeku nama na jaalatu nama na dinqisiifatu akkasuma nama nas balaaleffatu taa'ee na hordofa jee yoon kan inni fitti amanu ta'e hillina kiyya na ajaju qabaadha. Namni lama wana laale namni lamaan san akkamiin namni lama na laale jee moorin tuffadhu foloora 340 maaliin qabaami laakiin takka namoota na laalu tuffadhee laayib irraa beekan takka namni lama na laalu sadii na laalu shan na laalu 50 na laalu anaaf tokko jechuudha isin galee. Kanaaf abalutti himii sagalee haa ta'anii fi abalutti himi wanna jedhamu waan social media irratti dubbadhu namu xamuu ni arga. Hundi xamuu jechuudha. Maaliif social media isaan fayyadaman hin fayyadama waan ta'eef. Akkasitti akkanaa hubattanii hin barbaada. Waa'ee gillii xiyyaa waa'ee ilaalcha namaa qabu yaani waan akkana ifittas deebisee waa'ee dubbachuun fedhu namni xamuu hangaarii jee waa'ee isaa waan ibsuufi anis gaarumminas ta'ee hammeenya xiyya dubbachuun jaaladhu laakiin ammoo kabajaan namoota na hordofuu fi yookaan namoota na laalu akkasuma kanas balaaleffatu namni yoo si normaali si qeeqa isaa san keessatti ati dogoggora yoo qabaatte dogoggora irraa si qaba namni hundi si jaalachuu hin danda'u. Namni si jaalatu akkuma jiru ta'ee kasi qeequ jiraachuu qaba jireenyuma social media kana keessaa miti laafumattuu ammaan maatii hedduu keessatti obboleeyyan dilan qaba obboleeyyan keessan keessaa namoonni muraasni nama nani waan hin fedhe yoon balleesse badii xiyyasan ishiin xiqqoodhaa maaliif akka yaani ni jirame hamilee xiyya eeguudhaaf dogoggora xiyyasan irra illee naqamne jira namoonni gariin ammoo waan fedhu ijoollee miti waan fedhe maaliif hin taane dogoggora kan kee dogoggora misteeka keetii waan akkana ganaa ittiin deebiin jaamee naallolamuu bakka ulilleen argitee hangasitti illee jechuudha. Social mediaanis akkasuma annama naqeeku yookaan immoo wani nani jibbu dhiisaa jee dhiisisuu waan hin dandeenyeef hin callisa malee arrabni daran kara biraa hallayyaa biraa si geessa malee sin qajeelchu. Akka dhuunfattis akka social mediaatti illee isinirra beekee miti kan akkana jiru akka nama tokkotti immoo wanni nani hubachuu danda'u waqtaan ijee waan yaaduuf kana haasa'u jira. Hedduun haasa'u jira isaarra.